dunia kero nyaba menti semua sedang diizinkan terlalu besarnya dunia kero nyaba menti diizinkan terlalu besarnya ada musa agam saat kenapa kemarin berapa apa إذا ساعة نامو دلك ما تقول دلك مالبو دلك كذا هون دلك ما أنت تنتظر نمان لكن بكم هذا مرة كم تنجي دمو كمان ما كيسا بني دمو ما itu desa aku ati woman dalam butuh kuman sini peda kata nanti baru peda bayar pedanis laki woman ang dalam butuh tu halaman punya dia malu bestima ni beka apa kesan مالك أكم ده كلام ده لا جار ما بيعمل كذي جار ما مالكو بركم أنك بوسني راو جوه بركم ما كذا أنت تكمل أو ده إذا أو تمال دا ما ده تكمل بو هاي بولتي كبدة mana كذا هلك سامي كذا أنا فين جار aku mon ngerti gua nih fina nih wansan ngerti gua بركم sambil kamu kan ini rawa aja saya tindip juga termakin gua mau setimu di dalam بركم mana نال ولا ده نيوز أنا تجاري mana kana kan satu aku tak saat lagi lagi dah betul saat itu benar jatuhan barakan sih makan apa وجاتين دقيقة أنا أقول لكم ما لديرو يرو هند بباغزين غرولان تي أتشيغزين درو تيرا أولزين هولان شوفوا أنا إسي هادو ما زمان إتنا دبديون دبما نسيتو كيجي يرو مارا يرو مهند هولان أنا ما بنا تغاغزين دفرا أني جيرين يغنان قدسا جيتين حلقني بوجا مخربو جرا isin ganda keessa deemtee oduu naafuun hantitee bakka kana dhayti mee qoygaa manuma kanaa umee sakaawaa keessa jiraatteetu magaarafu jiraatullee meew intal hoynee usaa ajaa'ibummaan na qabatee mee mana hirriibaa jirti moodii rooma mana hirriibaatti moodii bakkaa kana intal eessi jirti mee eessi jirti manni yeroo hunda sa'aatii demii afur cufaadha jechuudha. Mannummaan kunuu shurufkaa ilaala cufamaa gisee oole manni beektaa yeroo hundi cufaa yoo taate taaqaan kun hundi cufaadha ilaalama maskoon kun hundi cufaa foddaan kun hundi takkallee cufaadha. Haa mana kanatti waa aarfattee mana isii keessa teessee rabbi kadhachuu gisee yeroo qabdutti deemtee ganda namaa eessa itti jaallee mana dhibaa kasii jeeti yerumaanan deemee dubbahee ma dhufu ani kun dirqamaan qabuun qaba duraanin sitti meegaafu duraanin illee nagee qabda zabana asaan kana maaltu sirkatee maal dhageesseeti akkanumatti gua jaarmee kana maqaa dhawee nutti natti oogita jaarmaa qabdamoo jaarmaa si qabate mataa keetiifu waliin si gaafachuu mikinaanni arra bultii dadii takkisee hundi obsee waliin akkas calcee si bira kutoo kan obsaan gisuma adiin kallan saasa galmanii qabdu jaarmaa kanaatti qabaamne hay ati akkamitti qaba nagee ji'aataniin bahuun qabu waan kana wanneen si ibsee baatu akka waan kana waliin maattuu fi mire ati duuba hukuma jaarmee moo kana maqaa dhahe maaltu kana isa uwwisa qaama gubbeessi yookaan nageenya sirraa midhaabni nageenya sirraa kuma lama kee baadhatu mataadhaan as fudhatu hin jennee beekan mataa bira galte jedhee dhaaba mataa bira galan dhaabu sanuu beekuu qaba kanatti nageenya kuma lama hin bahin nageenya abbaan manaa biyya tokko natti dhufin waraqaa sana fudhatu geessee dhufanii maallaa kana dirqama qaba maallaqni jaarmaati nuti maallaqa jaarmaa sana ofirraa kaffalee kutuun qabadu abbaan manaa kiyya السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم. نجاة. نجاة. أكم. نجاة. نجوما. نجاة. نجاة كبدني. إيه نجاة. أكم. أيها. بعدين جاي بيته. ها. دلكما لو كنا مرا ولا النادي. ها. أكاسك النادي. ها. أدراجا ولا ست عمودو. هاي. أبام مناكي. أكوان كان نجاة. ها. وأنت كأبونا كابولا أمان كنا بدي مجبنا وأنا كأبوان ثاني وأنت أكيد نجاة. sirree ta'ee hoggaa akkuma tasaa turre taatu karaa abbaa damta'ee hoggaa waliin dhuftan waan biraa nagaa kana malee waan biraa ittiin haasayin hadaraa amaanadha wanni kunis gaabeeytee waan amaanatti waan dhaabaa waan ta'eef
dirqamaati gaaf baatinis geechi ammaan tana hayyee akkasitti haa kaanii warra ijaare fi warra na jala jiru hunda maallaqa fideetiin dhufee beeyte maallaqni ganam ni beeytaa miidha ni beeka maqaa hanga namas bira jirutus ni beeytaa ni beeka hundi wanni hijaayisaa uffata biratti akkasiin immoo argaa bareedaadha jabaadhu itti hubatilleen waan gaarii ta'a amaanaga jabaadhu anilleen maaddee teetii waraqaa teetis dhugaa jirti karaa gaarii dubbirreeta gaariitti jabaadhu akkasirratti dhufi ani waan akka gama kiyyaallaan kutadheetiin jira siinjee wallahi hedduu si gammadee bar waan kanaa miti siinjee kanaa miti waan kanaa oli jiru obduman deebi abshiir wallahi garaa keenya murannee kutallee kana jira akka obduman deebi laakiin immoo abbaan manaa keessatti xiqqoo akka tokkooti ummata tokko wajjin jira beekee ummata isa wajjin ummata gaamaar kana dheesiin ummatu ni beektaa kana waan ta'eef wanni takka hangama kiyyatti wanni obdumana deebisaan jiru nama bishaan gakanaa miti ganaan laal guutuutu akkana wal jala hariirsu ta'a. Guutuutti fidu ta'a nama. Ani hedduun si gammadee beektaa. Waan takka obduman deebinu si qaabsoo ta'a obduman deebinu maallaqa miskanaa miti ganaa yoo rabbi jee guddaa fidu ta'enya iyyuu. Akka ajaa'iba. Ana dubartii anumaa dubartii ta'ee taatee akka ajaa'ibaatti osoonii fi addaan hin kutamin sirriitti waan silaasii kenname san galmaan ga'u kate hedduun si gammadee jabaadhu tuubi si jabaadhu. Akka ajaa'ibaatti itti fufas hin jee tuinuu xiqqoodha. Rabbi guddoon taa'an yoo rabbi guddoon ukkanne gaa. Akkasii bashaq obduma fayyadu maal fayyadu. Yoo rabbiin jee. Rabbiin jee. Obduma fayyadu faayidaan hin qabu. Dhaaba keenya uummata keenya qeerroo keenya dhalumaa jiru san cinaa dhaabbachuu qabnaayyuu. Amura dheedin kiyya. Dirqama lammii namni baane dirqama. Dirqama. Dirqama keenyaati. Dirqama. Jabaadhu namallee dammeessi. Way dammaqsaatiin jira sin jeeganaa kana oli fiduu ta'a. Nama kun xiqqaadhaami. Kuta an kana makkiyaan kuta aboo namticha kana yoo sirraa yookaanis dantasaati. Ati laakiin kuta safaan hin beeku. Hadabees deefikaatuma ooffatanii beekte. Isumti qofti dannagayin. Abshir. Yoo jidees gaada saba kiyyarra hin jiru. Wanni saba kiyyaraa lubbuutii takkitti tana lubbuutii takkitti tana. An kana saba kiyyaa feekan mish kanaa miti. Yoo ta'e ta'e haasirraa ta'uu baatus ajalasaati. Rabbi biya. Antaraaf kuta dheetiin mura dheetiin jira. Jabaadhu Ummata kee cinaa rabbachuu hayyee naa gara ta'u beekisi. Laakiin immoo si afaan hin bayini. Maanaa wal bira dhaammanne. Hayyee deeme amma yoo tana gaa yoo akka sana duubaa dhufe gaa lolli isaanii tapalaati. Hayyee rabbi ta'u jiraa jiraatu. Hayyee yeroo gaarii. Nageef jeniin baa galeetumaa caccabee marmarsiisaa akanii waan akka uummataaf hin ibsine. Nagee qofa kalee tumaan deebi'ee tumaan nama sibira taa'uu dhaabee natti gadi yaaduu ta'e. Ajaa'iba rabbii kana. Ajaa'iba na qabe yaa. Woman ajaa'iba wanni nama ajaa'ibsiisa. Yeroo maa jaarama yookaan maqaa ta'e kanatti qaamni nama itti beeku waan garuu na ajaa'ibsiisa. Yoo naan gad deemee tumaan deebi'e marroo marreessi haa ta'u marreen jaartisi haa ta'u marroo mul'isuu haa ta'u muma jettaa. Atiin marroo afaanin dubbachuu dhiisii dhageeffadhu si beekama. Fincaan marroo irraa ta'e geessu dhimma har'aa qabdu ana malee laallaa. Namni ati dhimma irraa qabdu ana malee jaarama yaa miti bara. Dhagee siibiin baasii waan si galiin jira. Marroo bakka tana keessatti maree boolla siyaasaa ati mataa keeti wannummaa marroo caaltu fuumaan. Ati fincaan marroo irraa ta'e geessa. Ani gahu. Akkamitti afaan marroo irraa dubbata. Ajaa'iba kam ilma irraa uffatumaa wasii babbaafattee dhiqattee tolfattee deemtee akka ajaa'ibatti bashannana addaatti jirti isin ani immoo jireenya kanaan guddisaa jeetiin halkanii guyyaa fiigu jira isiin yeroon ammana kanaa gabbee gaduma ba'uu na eeggatte dhiqattee tolfattee kun akka isin agartan kana jechuudha meela akkana tolfattee gabbaatee deemti abbaan fedhe isiin argu sa'aan hangaluu beektii mire yeroon hangalus ni beekti yeroo xiyya sanitti eeggattee osoo yeruma sanuu na dura galtee bartilaa waan gaarii ture miti jedhe. Mee dhaabbatu itti dawwaleeti telefoonni isiitis yeroo hunda cufaadha beektaa hogguu mana kanaa baate cufaadha nin beekaan silallettuu nin beeka ati garuu nasiiba. Nin beekaan isa nin beekaa aboo har'aan tana ture har'a wooma lama hunaa beeksiin
waan isiin godhu jirtu kana bakka isiin dhaytu kana qorachuun qabu. Qormaata addunyaarra rabbiin ala qeebee taasisa. Qoradheetiin sirriitti addaan baafachuu qaba malee hay wannummaan hin dalagutu nuun jirtu haa maallaqattiin kannaa bakka tana geessiti maallaqni bim dhukkee diina maallaqaati mootu namni waan ajaa'iba. Pinjam. Itu mau. Wo pinjam pernah berapa yang geessisuuti? Wah mereka kalau sama pinjam kan sama kali. Pinjam. Ini uang berat kira mana dapat mana jiran. Hei, wait ani haba. Hei. Bara kasih miti. Ada Musa. Akan sinje. Mina lagi padu. Guya tikasi dukku besar akan butuh kayak sana tahu Devin. Wong mantana dari mani bicara bagaimana maka buatan jadi guya akan sudah ya sejak pakai mana akan masuk ke sebelah. Arau. Khasara mana akan masuk butuh mal ini besok Kenya. Ati jangan bagaimana untuk betul guya maka akan sebagai jangan sinje khasara nak bide. Awalnya kursi bintane na bintane. Bici masani untane. Fagatuna ni uang betul apa kan aku pinjuru naje malam apa? Malah nak kita buat apa? Hai, malah nak kita minum buat apa? Malah nak kita buat apa? Dua banyak. Kita buat hari ini. Hati mana ugar untuk mesti bermantan. Mana belis? Wanin belis itu iri. Baju itu tu selalu nak tahu semua. Siapa tahu orang belis? Dua udah situ manis. Fayantat. Yo nage हम बहाने करनी fayantat. Naga mau dah tu. Yo जवाब तो लगे नहीं नगे नहीं सिबरन जीरो. Yo गप्पे मर मुंडे लेते रहते. Yo गप्पे जार में बरे रहती है. जाती कामी जाती बिरासी आता मांगे. आजा इन्होंने बिना कभी. हाँ आने कभी देखा तिकु तब दुबे हो. वो तुझे बहुत का. अरे. Kasare wayra hayra ulanti ya bana wayra namtichi mana jiraachuu. Hay hayra ulanti ya banaadha. Har'a dhimata dubbi. Way mashakka. Balantan. Samat way na duuba galuunu wal warra. Way yo mana jiraatu. Way ulanti ya bana mat bayro arama. Hai. Hiro na dura gale. Galus gara dumat terbi. Ma. Intan? He? Akana sibode. Man. Esa rufte. Ma yeta bamaman. Bare esa rufte sinje bule me at jireenyu makana keessattu yaannummaan keetu naan galleedi. Esa rufte ma. Bara hawshaadhaan dhufe Maal taate isa? Lala wata kan taano ma. Wata jecha ka dura galchaara. Maal? Anamma dubbummaa ta'etu naa galu dubbii. Maaliin balleessu? Dhimma dhaggeeffadhu waan biraatiin bitanii nan jiru. Jireenya barbaaddamooti. Maal barbaadda? Yaa boon jiruun barbaadaati. Jiruun namni barbaada. Waan matee safuu Oromoon cabsiniiti. Ulaa banii mana tolsanii wal gaafanna. Dhugaa Safuudha. Safuu Oromoon cabsinii afaaniin jechuun ni beektamoo. Safuu Oromoodhaa ulaan tuzaa 24 cufamuun safuu Oromooti miti. Laa cufaa miti bara amman gabbee turarra hiriyaan qabaaniin tuni nama Hiriyaa. bira dhaquun qaba. Hafooshaan qabaadhee dhaquun qabu. Yeroo mara Waqtii ammaan ta'a ilaala. Mana tol deebi'anii mana keessa taa'anii miti. Waqtii ala gabbahanii qilleensa fudhatee ol deebi'an malee waan akka rakkinaan qabu kun safuu Oromoon cabsi. qilleensa fudhachuu yoo barbaadde konkolaataadhaan si bobbaasee si galchuun turre. Dura Maali bara- wannummaa bara qilleensi ati hafooshaan alarraa fudhattu ummaa. Bara hafooshaan dhagaa hafooshaadha. Afooshaa guyyaa tokko ni dhaqan. Torbeetti gaafa tokko dhaqan gaafa lama dhaqan. Yeruma hunda bobba'ee hoggaan galu. Baran jireenya kana guddisuufiin halkanii guyyaa olii gaffiiga. Haadha mana kiyyaatii mana jirtii jedhe. Yeroo kanatti abbaan manaa alarraa galee sa'a waan silaa qoonqoo nyaatullee haadha mana isaa wajjin qoonqoo nyaatee wajjin taphachuu danda'utti an alarraa si barbaada jechuudha. Kun Amma- jireenya. Amma haa ta'uti. Mee amma Ulaa jireenya. baniiti. Hootu ulaa Mana dhiiba. taasisu. Shonan sendiri boleh buat. Lagi
قولنا هذا بودو ولا روح نرى روح كاك بنتي هاي مالي بو لكن مرة أنت اليوم مالي مرة أنت مالي هاي هاي أنت tidak bangsa barang lagi هاي بو dapat kata ini barang lagi tidak mau Tapos kasi ito. himbau amanah kira sa timba Abo ba si Jeremy? himbau mana sih himbau ini dua kali mana kira kami timba ini terkala di mana kira Ang gagawin wanin siga badu jira mereka tu. Amma jalan dah itu kita apa? Naik. Baru mau deketin jemaah boleh deketin apa cara dulu? Afosha. Eh. Kono mal Ini wala. umat ini apa usah dia tijar ya apa usah. Afosha jaarta te afosha jaar. Namni dura jireenya mataa isaa jaaree guddateeti afosha jaara deebi'ee. Ati afosha naa jaarta deddeemtee haadha afosha afgaa wala garaa dhaabbata. Akkana sin godhin. Mal. Intal wanni kun afoshaadha? Apa usah dapat? Kummu. Ya apa usah, apa usah tiga. Ummata kana afoshaadha? Ya apa usah dapat? Aha, idaati afoshaa dhiira hunda jaarta. Anallee maanan jaarin duuba. Bagi nama dia di makau al-khale, sebenarnya makau. Orang mau jual, ini sana tu. Ini afichoo. Ijati ya tanah nama lu dah bebe cu. Dalam nanti tambah jadi kun. Bertanya apa? Aha. Me berrefan lu barra umaja. Karena isi gambar sih gora, marah kau tak? Mal sigora. Dhageessa bakka ati ooltee dhuftu ni beekan amma. Mal. Gabaabumatti. Mal. Eessa nama erga? Maal akka jaaru jirtuu fi maal keessatti akka jaaramte sirriitti lafa naa kaayi addanaa baasi. Haadha warra kiyyaati beekta. Wala mannee waliin jiraanna. Addaan baasii bakka irraa dhufaa jirtu kana natti sirriitti. Afooshaadhaa hin beesin jeebar. Afooshaa miti waraqaan ati harkaa qabdu bara afooshaa fisiin jechaa jira. Bar afooshaadhaa kan ummata afooshaa agartu. Dhala diriyaa uffattee isin dhiira diriyaa uffattee dhalaa wajjin afooshaa teessuu jira. Lakki bakka utuun isaa toora toora jiru kun maqaa dhalaa. Sobaan irraa booda hojii jiraachuun ni dhaabbata. Sobaa miti lakki dhugaa biyya. Waan jiru gabaabduutti gatteessisii natti himi. Maraatu tolaa jechuun gubbaan egaa isiin ibidda hin ba'uun Nishida, gurbaan nama katana tu mutura ini nishida, nishida ante. Mali balesan. Siya cukup mana? Mana kaya lah kami timba sini arah apa? Lagi nu gabai. Abi kami main angkat. Kami tiban. Kami main angkat. Eh, kamu main apa? Gabai. Kau bayar. Kami kaya kami timba. Gabai ya, gabai. Kami timba. Mana kaya lah kami timba. Menipan lah. Di sini arah apa? Di sini arah apa? Oh, di sini arah apa? Mana kaya lah nomor itu? Gabai. Baik dia, baik lah, baik. Tanah cukup pernah kau di mana buku? Atmar mana buku? Ini mana punya wala maka ada pula tu karena baru tak ada baru. Mana tu buku tadi wali? Baru mau buat juga nak butuh kayak. Dua ni tiot. Ini nak butuh mana nak butuh. Amma dah aku bilang tu amma nak bilang jualan macam mana? Akam dia curah. Akam dia curah. Akan dia juga kuma sinjo mana dah kamu dah. Me asyik tiada aku amu kanan ini saja dia bisa. Betul sih, wani ni dia pun kita. Hai. Abu ada jadi hot. Itu lima di asyik turun tu. Maka ati barattee hin beektu waraqaan tu wanni isiin jettu unkaa miseensummaa seenamuuf guutamuu qabu jedhu. Ani maalitti hin beeku dura barbaadu afooshaadhaan kun akka inni irraa fidee dhufe. Waan kana gaa anaa fi ati jaarsaaf jaartiidha. Hegereefillee guddina wajjin eegganna maatii waliin qabna sobaa wajjin hin jiraannu ammarraa eegaltee waan kana lafa keessee takka takkatti naa himuu qabda bakka karaan kun karatti si oofu duraanis ati murteessitee jirtaa mire anis beekuun qaba waan jaartiitti yoo hojjettu anis beekuun qaba naa himuu qabda waan kanaan hin beeka waan si gaafadhuufis qaba sirritti waan hubatte irraa naa ibsuu danda'uu qabda sanii achi immoo ulaatti yeroo hunda isaatiitti mi'a furcufaa ta'uu an dhufee bilaalaa kana deemee utuu irraa nyaachuu arraabota hin jiraatu yoommoo wal mariidhaan walii gallee wanni takka waan nu baasaa taate ka irratti hojjennu afooshaa sanillee taatu irratti ka hojjennu yoo taate wal quba qabaachuudhaan yeroo hunda hoggaan dhufe manaasin argu konkolaataa ala dhaabeetiin nama ulaa kanarraa banu dhabee ulaa bu'ee banadhee mana naqee eegan dhufe laaqana kiyya harkachuufis jeeqamaa jira jechuudha. Dhugaa ta'e kanas ni Maaliif du'a miidhaan kun osoo anaaf ta'e osoo nama biraatiif illee ta'e
sillee gootee yoo yaadde wanni kun waan barbaachisu Waan barbaachisaa ta'e. hin barbaachisu na hubachiisuu qabdaree mee maali wanni kun waraqaan tun waraqaa afooshaatiin ati afooshanii achisi kannaniimi afooshaan mee naa himu waan isidha. Barri abbaa mana hiyyaa dhugaa keeti. Anumas si balleessee dhugaa badiinis xiyyaati. Yoo alaagaan ta'etiin kunis dalagaarra ooltee dadhabdee dhuftaati dhugaadha. Ulaan kun si cufamee cufaa dhumuun keeti dhugaa keeti. Immoo dhugaanis sittiin balleesseeti ammaaf immoo haqa jiruu fi waan jiru sittiin himaati. Kanaan duraafis gaa waan jiruu fi haqa jiru si dhoksuuf yaaf dhiifama dhugaadha. Nutiin kun ilmaan horree wajjin qabnaa gara warra fuulduraan horree wajjin jiraatee warra guddatu rabbi nu haa guddisu. Kanaafuu wanni si dhokse nutiin kun ilmaan qabna saba qabna. Akka itti bobbaanee galuu qabna qeerroo teenya jira saba keenya jira jechuudha. An dhugaa kanaan dura wanni si dhokseeti dhiifamaati. Ammaaf waraqaan kun dhugaadha kan wannooti kan dhaabati. Bakka dhaabati ka dhaabati na fidee deebisiitii namni na jireenya jariira kunis nama warra sirra waraqaarra laata kunis sirra warra naan ijaaree warra maallaqa itti gahee itti kaffalu jechuudha. Warra maallaqa kaffaltiiti. Isaanii maallaqa sanii dhaabaa dhugaadhaa dirqama hoboo teenya qeerroo teenya ummata adda bilisummaa Oromoo tokkicha kan biyyaa jecha falmachuu jiru san ta biyyaa jecha loluu jiru san ta biyyaa jecha dhumuu jiru san gargaaruu qabnaa jedhee kutadhee muradhee ka'ee kaffaluu jiraachuu maallaqa dhugaadhaa dhiifama ka dabartee jirre dhiifama naa duuba mee obsi eega kana ta'e jaarmee jechuun yaada warra biyyaa waan siin galanii jira. Nama tokko ijaaru jechuun Oromoo gargaaruun waan guddaadha. Anis Oromoo. Ani maali alagaara na heerumte moosi? La alagaara jennee bar. Duuba eega akkas taate jaarmee nama jaaruun mana ofii keessaa gadhee gala. Ati alaa olee galta? Bara akkasii miti waan si dhoksee fi uummata sangaa beekee uummata wajjin deemtaa meeqa irra jiraan dalagaan waan uummata kana keessaa quban qabdu fiiguu jirtaa mi dalagaa kana jecha gaa. Eega san ta'e nutis bakka amma waliin hojjennu tana keessatti dhugaadha hojiin bakka nuti hojjennu illee bakka sodaachiftuudha. Garuu iccitiidhaa jira. Achuma teenyee saba keenya bakka hundatti gargaaraa jira. Achumatti hojjechaadha gargaaraa jira. Ani immoo atiin tun dhalaadha xiqqoo mee obsi suutatti waa hubachiisaa bakkee afooshaa jettee deddeemtaa beete bakka afooshaa kanatti namni waa nama afaanii fuudhaa faajeetiin dhalaan tun bakkuma agarteetti waa haasoftii jee nama akkatti hubannoo qabullee sinseene saniifin sirraa dhoyseen. Ati immoo silaa ana dhiiraa abbaa warra keetii dura waan kanatti himuu qabdu. Barree akkatti hin beekne. Siifiin obsa jireenya kanallee silaa walii obsina turre. Yeroon itti mana dhufee yeroo hunda aaraan manarraa deebi'u aaruun aaree dhufan deebi'e gisee hunda mana kana jechuudha. Takkaa mana kana gammadee hin beeku. Maaliif dhugaan dhufeerraa sin argu? Ati saala jirta ijoollee bakka biraatti wilii deebitee mana quraana irraa barbaadda yeroo hunda si harkachuu hin danda'u jechuudha. Baranis gaabeettee ijoollee warri hiriyaata warri hiriyoota keetii wajjin jirtan kun warra uummata san waan ta'eef waan kan hundaas dhokse dhugaadhaanis wanni nuti dalaynuun wanti nuti dalaynuuf dhaaba keenya tokko dirqama keenya jechuudha. Kanaafis dhokseeti gaa dhiifamaayyee dhiifama naa ta'e. Halas dhiifama. Umaara kun qabu arrabooda waliin taanee nuti hundinuu maatii keenya waliin saba keenya gargaaruu irratti dhugaadha dirqama bahachuu qabna. Anis bahachaatii jira atis kana jirtu kanaan itti fufi naannoo jirru hundarraa nama keenya dammeessuu qabna. Atillee hojii tana itti fufi. Umaara kan qabu ani kana kana itti kuma beekee kan taa'ee isin illee diriirfattee oolta jeetti guyyaa guutuu. Ilmaanas ma hiikuu fi qophaa'ee jira.